Harka fuune kabajamoonii fi jaallatamoon dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti na dhaqqabu. Kanneen biyya hambaa fi biyya keessa teessanii akkasumas magaalaa fi baadiyyaa keessa teessanii nu daawwattan hundaaf nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti na ga'u. Viidiyoo keenya irratti nammoo qophii biraatii walitti deebinee jirra. Qophii keenya guyyaa irraa keenya keessattis diraamaa gabaabduu Dr. Abiy Ahmed irratti hojjetamte isiniif dhiyeessina. Isinis kabajamoonii fi jaallatamoon dhaggeeffattoota keenya haga xumura qophii keenyaatti nu duukaa bu'uudhaan nu hordofaa. Gamanumaanis like, share gochuun dagatinaa. Kanneen yeroo jalqabaaf gara YouTube keenya dhuftan akkasumas kan YouTube keenya subscribe goon subscribe gochuun maatii Shawaa Times taatanii qophiileen bashannansiisoo akkanaa fi akkanumallee barsiisoo odeeffannoo wayitawaa yeroo yerootiin isin biraan tartu. Kanneen yaada qabdan ammoo comment keessatti barreessaa isiniin jechaa gara qophii keenyaatti dabarra. Kun seenaa nama tokkooti. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Ganama ka'ee gara hojii kiyyaa deemuuf yeroo manaa ba'etti sa'aatiin hojii baay'ee natti darbeera. Anis baasiin biiroo waan natti darbeef taaksiidhaan deemuufan taaksii eeggachaan jira. Garuu taaksiin hunduu guutanii dhufaa turan. Ana qofa ture kan daandii gubbaarratti hafe. Egaa waaqaaf haa tolu kophaa kiyya karaarratti nafne nama gaarii tokko natti qabe. Namichis kophaa koo daandiirra dhaabachuu koo arge konkolaataa sanaaf dhaabee akkasis naan jedhe. Garam deemtaa yoo karaa koo irra ta'e sin geessa. Anis gara biiroo koo itti himnaan. Anillee garuma sanan deemaa jira yaabbadhu naan jedhe. Ani filannoo kan biraa tokkollee waan ani hin qabneef yaabbachuufan dirqame. Amma egaa konkolaataan kanaan dura yaabbadheen beekne keessa bu'een deemuu jalqabe. Anis galatoomaa kaa jedheen akka baasii na darbetti hime. Innis hayyee rakkoo hin qabu naan jedhee maaliif garuu kan itti guyyaafatte naan jedhee na gaafate. Anis yeroon deebisuuf galgala dafee waan ani hin rafneefan natti guyyeen jedhe. Innis maali hojii qabda turte jedhe. Eeyyee hojii xiqqoo qaban ture kanaafan dafee hin rafne jedheen. Bareeda. Hojii hojjechuun misooma biyyaatiif bu'aa guddaa qaba naan jedhe. Amma baay'ee gammadeen deemaa jira. Kana gidduutti konkolaataan isaa natti toltee jennaan asiif achi ilaaluun jalqabe. Kana booda gara boodaatti yommuu galagalu iji koo wanta hin yaadne irra bu'e. Yeroo kana guyyaatu natti dukkanaa'e. Poolisoota federaalaa sadiitu meeshaa qabatee duuba keenya ture. Anis nagaa keessanii jedheen mataa koo gara fuulduraatti naanneffadhe. Abbaa konkolaataadhaanis garam deemaa jirture jedheen. Innis 4 kiiloo naan jedhe. Dhimma achi qabdu moo jedheen sosodaachaa masaan gaafadhe. Innis gaafa naaf deebisu dhimmi koo duris ammas boris 4 kiiloodha. Garuu na beektee jirtaati jedhee gaaffii hin yaane na gaafate. Anis lakkisaa ani isiniin hin beeku jedhe. Innis gaafa golgaa ija isaarraa keeppii isaa immoo mataa isaarraa yommuu inni fuudhu guyyaatu natti dukkanaa'e. Waan an qabee waan an gadhiisunis wallaale. Nagaa jirtu Profeesar Abiy Ahmed jedhee nagaa lammaffaan gaafadhe. Innis suutuma jedhee jirra kan booriin beeknu malee naan jedhe. Anis naasuu guddaatiin guutamee waan hin jedhullee hin beekun ture. Kan sin dhibu kalee sariira siniif baanee Abiy mastilii jechaa olle jedheen itti hime. Innis baay'ee gammadee gaariidha baay'ee namatti tola. Garuu tiishartiin ani arge si gaheeraa naan jedhe. Anis eeyyeen na gaheeran jedhee deebiseef. Durgoon wayyoo akkam si geesseetti naan jedhe. Eeyyee isheenis na geesseetti jedheen deebise. Nutis ammallee konkolaatuma keessa jirra gara biiroo keenyaatti malaa. Innis xinnoo ture akkamii FB irratti na hordoftaa naan jedhe. Ani yommus eeyyee poostii keessan yeroo hunda share gochuudhaan anatu dursa jedhee deebiseef. Waaw baay'ee namatti tola. Badhaadhina jechuun akkasi naan jedhe. Anis afaanuma isaanirraa fuudhee dabalataan iyyuu Twitter irratti sinan hordofan jedheen. Innis ati dhugaadhuma Itoophiyaadhaaf ni barbaachisa naan jedhe. Innis xiqqoo akkatti yaadu wayii godhee
Egaa maal akkan siif godhu barbaaddaree naan jedhe. Anis xiqqoo ishee sammuutti deebi'ee akkuma isin beektan egaa taaksiin magaalaa Finfinnee keessaa baay'ee rakkisa. Konkolaataa xiqqoo ishee osoo naaf laattanii jedheen gaafadhe. Innis kana taanaanoo baay'ee salphaadha. Ni wanta guddaa waan na gaafatu natti fakkaate malee jedhee naa deebise. Konkolaataa isaa keessaa kiisii wayii banee furtuu konkolaataa fuudhee naaf laate. Ana yeroo kanatti miira lamatu natti dhaga'ame. Naasuu fi gammachuun narratti tuulamani. Ammas naasuunis xiqqoo narraa galtee gammachuu keessan jira. Tole jedheen harka lamaan furtuu konkolaataa irraa fudhadhe. Ani wayita kanatti yaadaan badee konkolaataa kiyya keessa taa'ee gara hojii koo yeroon deemu natti mul'ata ture. Innis utuun galaana yaadaa kana daakaa jiru gidduutti maqaan FB kee fi Tiwiiterii keetii eenyu ture jedhee na gaafate. Ani galaana yaadaa waan daakaa tureef waan tokkollee yaadan maqaa FB koo fi Tiwiiterii kootiis ittan hime. Inni yerooma sana boodigaardii isaa keessaa tokko waamee hasaassees akkasittiin jedhe. Mee searchi godhaa maqaasaa ammuma sabni kun na duukaa jiruun hubadhaatii jedhee itti dubbate. Boodigaardiin sun yeroo FB koo fi Tiwiiterii koo ilaalutti ka'u Firii Jawaar Mohammed, Firii Baqqalee Garbaa, Justice for Hacaaluu, Abiy must go kan jedhu sagaleen boodigaardii isaarraa dhaga'amutti ka'e. Yoowwana kana Dr. Abiy sutuma jedhe maqaa isaa sirreessii ilaali. Yoona qubee dogongoruu ooltu malee namni kun nama akkanaan fakkaatu jedhee itti hime. Boodigaardiin sunis lakkisaa sirriiman barreesse obbottiin jedhe. Gaafa moobaayilii isaarraa fuudhee ilaalu maqaan sun sirriima kan koo ture. Innis xiqqoo ishee gadi buusee gaafa ilaalu barreeffama muummicha ministeeraa duraanii Dr. Abiy Ahmed kan jedhu arga. Innis sutuma jedhee konkolaataa san dhaabee moobaayiliis gara abbaa isaatti deebise. Yoo nagaanis miira garaagaraatiin hiramee yaada koottammoo qaallitti moo maakalaawwii naaf wayya jedhee yaaduttan ka'e. Jarris akkanan gadhiisne baree ergan xinnootti yaadee booda qaallitti naaf wayya Jawaar kun dhaqee arga jedheen of jajjabeesse. Yommus boodigaardii isaa keessaa tokko maal akka barin beeku daqiiqaawwan muraasaan booda qaallittiitti of agarta jedhee gurra kootti hasaase. Boodigaardii isaa keessaa inni kaan ammoo kana marga nyaachisuudha jedhee tumanatti qoose. Kana booda isaanuma keessaa tokko bilbilee baandaan tokko to'annaa keenya jala ooleera kottaa fuudhaa jedhee dubbate. Osoo namichi bilbilee afaan isaarraan fixatiin sagalee jedhuun dhaga'e. Yeroon naannoo koo mimilladhee ilaalu konkolaataan poolisii federaalaa nu marsanii qilleensi gidduu isaaniitiin hin mul'atu ture. Yoona egaa tokko dhufee akka dinnichaatti lafaana kaasee na darbachuu isaa qofan beeka. Boodarra garuu konkolaataa keessatti of arge. Akkuma boodigaardii isaa keessaa tokko natti hime daqiiqaawwan muraasa booda qaallittiittan of arge. Yommus mana tokko keessa na galchanii ituu natti cufani. Amma egaa abdiin mana dhaatii ba'uu akka hin jirre natti mul'ate. Guyyaa tokko darbee mana koo cinaa kutaa jiru keessatti abadan du'een bada malee dhugaa saba koo hin nyaadhu kan jiruun dhaga'e. Kana booda Jawaar ta'uu mala jedheen yaade. Wanta ani yaade sirrii ta'ee kan kutaa cinaa kootti hidhame Jawaar ta'uu isaan bare. Anis sagalee isaa waan yaadeef qeenseen gurratti qabee dhaggeeffadhan ture. Kutaan lammaffaan isaa itti fufa. Egaan kabajamoonii fi jaallatamoon dhaggeeffattoota keenya qophii nuti irraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Kutaa lammaffaa isaa dhaggeeffachuuf ammoo kanneen subscribe hin goone subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo keenya like gochuun hamma kutaa lammaffaa isaatti nu eegaa isiniin jedha. Hiriyoota keenya bira ga'uu qaba kanneen jettan ammoo share gochuun dagatinaa. Yoo yaada qabaatanis comment keessatti barreessaa isiniin jechaa viidiyoo biraatti nagarutti deebinutti nagaan nuuf tura.